Babal'oo tolee galchuma waliin sannagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 2225 irratti fi VOA 24 Naayil Saatii caqasuu jirtan. Addam keessi jira VOA afaan Oromoo Naayil Saatii fi meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Ansoraa haala keetiin nuudiyaan miliyoona 10 kum 500 caala irratti argan. Ameerikaatti ammoo miliyoona 3 kum 400 deemuu jira. Vaayirasiin koronaa addunyaa yaalaa Ameerikaa dhufanii dhibee ta'uutti jira. Jecha hundeessanii duuba waan sussunii walitti hidhata qabatee mootummaan deebii irratti kennuu jirti. Mootummaa Itoophiyaa keessa nama dubbifne. Olsaana tujuunitti. Daa'ii galga har'aa ibsa baaseen namoonni siyaasa Itoophiyaa jiru jechuun mormii mootummaa irra deebi'uudhaan mootummaa Abiy Ahmed jechuun kawaame si'aa'u mootummaan piroojeektii isaa abbaa irrummaaf gufuu kanneen jedhu kan himate ibsi tarkaanfii qabsoo nagaaf seeraaf qabsoo siyaasaa guutummaan cuftaa ta'uusaa himatee jira. Angafni kan tuqe paartiin kun intarnee qabaman namoonni siyaasaa seeraan ala hidhaman illee akka hiikamaa jira. Biyyi akka hin diigamne oolchuuf waltajjiin biyyoolessaa hunda hammatu paartiin kun gaafateera. Gama biraan naannoo Tigraay keessa filannoo geggeessu filannoo isa kanneen geggeessan hoogganoota koomishinii filachuuf uummata bilbilaan sagalee kennaa ture. Kanaan maqaa namoota 750 simachuu isaanii dura ta'an koomishina filannoo naannoo sanaa obbo Asaffaa Gabrasillaasee tuqanii kunis har'a waaree dura xumurameera jedhan. Kanneen keessaa namoota 10 filanii bulchiinsa naannootti dhiyeessan ta'uu isaanii uummati sagalee kan itti kennu ta'uu dubbataniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo raawwachiisuudhaaf aangoo kan qabu boordicha qofaadha jechuun isaa ni yaadatama. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo jaarsoliin araaraa Sudaan Masriif Itoophiyaa dhimma laga Abbayyaa irratti guyyoota 11f mari'ataa erga turanii booda waliigaltee irra tuun ga'in addaan ba'an. Kanneen bakka bu'uun marii sana irratti argaman hoogganoota biyyoota isaanii akkasumas durataa koomishina gamtaa Afriikaaf bahee adeemsa ture ibsuuf jiran. Innaa marii sanaa dhimmootii teeknikaa laalchisee qaamotii sadanuu gidduutti walitti dhiyeenyarra ga'ameera jechuudhaan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Ittaanaa durataa Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaaf himatamtoota kanneen biroo irratti qindeessa galmee yakkaa xumuruuf poolisiin guyyaa 14tti dabalaa akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatoolee obbo Baqqalaa fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo biraa akka hubatetti abukaatooleen kun gaaffii poolisiin dhiyeesse kana cimsanii mormanii jiru. Poolisiin bifa ariifataa ta'een mirga haqni ofii itti mirkanaa'u irratti hundaa'uudhaan hatattamaan qorannaa jiru akka xumuru mana murtichaa gaafachuu isaanii obbo Kadir ibsaniiru. Manni murtichaas falmii gam lamaanuu ta'ee murtii kennuuf adoolessa 9/2012tti beellama kabiroo kennee jira. Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Baqqalaa fa'aa yeroo dheeraaf haasofsiisuu isaaniif isaanis haa ta'u akkaataan obbo Jawaar Mohaammed itti jiran gaarii ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa kaleessa gabaasee jira. Ardii Afrikaa keessaa vaayirasii koronaan kanneen qabaman 100 harki 40 Afrikaa kibbaa keessaa yoo ta'u vaayirasiin kun akkaan faca'ee jira. Dilbata darbe mul'inatti gaddi kan irraa mul'ataa ture pirezidaanti Siriil Raamaafosaa uummata isaaniif haasaa dhageessisaniin walirraa hiiqinsa hawaasummaa ilaalchisee qajeelfama kaa'ame akka kabajan waamicha dabarsuudhaan dhugaatiin alkoolii akka hin gurguramne akkasumas uggura sa'aa tolchanii jiran. Gabaasaa Aniitaa Paawul Johaansbarg irraa ergite soraa dhiyeessa. Afrikaa kibbaa keessatti vaayirasiin koronaa akkuma ibiddi sadaasaa lafa waliin gahuu jira. Ji'a afuriin duratti bulchooti biyyi suni akka biyyi sunitti farsoo fi sigaaraan hin gurguramne namillee wal keessiyyaan seera jaba baafatan. Sunillee bira dabraniitiin ammaan tan dhukkubi kun harkanan bahee daarii biyyi suni hedduu waliin gahuu jira. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Raampoosaan ammaan tan akkuma nama kadhatu na biyyatti waahuu jira. There are some amongst us who continue to ignore the regulations that have been passed to combat the disease.
warran mallee seerri dhib kanaan to'atan cabseetiin yaa'u jiru jira. Namaaf ufillee jedhaniitiin dhabanii akkuma fedhan seera cabsaniitiin yaa'u jiran. Warri agga tokko tanum keessa farsoo dhunnaa jedheetiin walii yaama. Kan ammoo namallee nanqatu afaaniif funnaan illee hin gonofatu akkuma fedhu wal keessa yaa'u jiraa jedhe. Afrikaan kibbaa tanum keessa mallee hajajjabaa baafatte. The sale, the dispensing and the distribution of alcohol will be suspended with immediate effect. Jiraa jedhe. Akka dhaabbileen farsoo gurguratan jedhanitti ajaja farsoon gurguruu dhoowwan kana wanni isaan qubu qabanii irraan mari'atan tokkollee hin jirtu. Hojii alkoolii gurguruu tanaanii nam miliyoon tokko ta'utti hojii dhabaa jedhe. Afrikaan kibbaa biyyi namii hedduun hojii tanaan fidamu. Biyyi tana tammaan tan nam 200,000 fi 80 dhiyaatutti vaayirasii kana qaba. Guyyaatti ammoo nam 10,000 irratti argan. Taatullee jedhe pirezidaantiin biyyittii isaan mallee abdii qabdi dhib kanallee walumaan keessa bahan. Ameerikaatti ganna dhufu barattootii hedduun barannoota deebi'uuf dhibaachuun isaanii walumaan laalla. Taatullee barattootii biyya alaa barannootaaf Ameerikaa dhufanii seerii isaan Ameerikaan jiraachuu danda'an yaayyuu jijjiirame yaaddoo keessa jiran. Liisa Babaaleetti oduutannuu erge jalanne nutti. Magaalaa Waashingtan DC kaaba bahaa keessatti kan argamu Catholic University of America keessaa barataa akka taate Liizaa Biriitoova yoo viizaan ishee yeroon argame baatii hagayya fuullee keenyaa dhuftee barnoota ishee itti fufuufeeti. Right now, the U.S. Yeroo ammaa Moskoo keessa ka jiru qoonsilaan United States viizaa kennaan jiru. Walumaa gal viizaa kamiyyuu hin laatu. Hoosteessota xayyaararraa qofaatu gaaffii malee argata. Barattoonni dhiyaatanii gaaffiif deebiituu hin gaggeessin viizaa hin argatan. Kanaaf kun yoom akka gaggeeffamu hin beekuu jetteetti. Barataa biyya Ukraine kan carraa barnoota biyya alaa yookaan scholarship sadarkaa addunyaatti injifate Olex Antoniuk United States keessatti barachuuf maallaqa baasuun isaan barbaachisu Yuunivarsiitii Yeelitti ramadamee jira. Baatii hagayya yookaan fulbaana fuullee keenyaa barnoota jalqabuutu irra jira. My visa interview was scheduled for July 8th. Viizaa United States argachuuf gaaffiif deebii dhiyaadhee gaggeessuu qabuuf adoolessa 8 darbe kan beellama qabadheen ture. Garuu sababaa weerara vaayirasii koronaaf jedhamee beellama biraa naa kennan. Guyyaan interviyuu viizaatti jalqabamu hagayya 3 kaaseetu waan jedhameef hagayya 4tti beellama qabadheen jira jedheera. Barataan kun sagantaa carraa barnootaa ka sadarkaa addunyaa dorgomuun injifatee waan ta'eef yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa ka sadarkaa olaanaa seenee barachuuf maallaqan baasu yookaan tola barata. Barattoota dandeettii guddaa qaban qofatu filatama. Bara keessa jirru 2002 keessa carraa kana kan argatan barattoota 31 qofa. Yeroon viizaa hin argatan taanaan maallaqa carraa barnootaa hunduu waliigalaan argatan $7 miliyoona dhabuuf jiru. Jaarmayaa Ukraine Global Scholars jedhamurraa Yuuliyaa Lemesh akka dubbatanitti No one has experienced a COVID pandemic before. eenyuyyuu ammaan dura weerara dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen muuxannoo kan qabuun turre. Kanaaf yuunivarsiitiiwwan murtii isaanii keessa deebi'anii ilaaluu qabu. Ijoollee carraa barnootaa argatan qabatanii barataan galmaa'uu akka danda'aniif gochuu qabu. Muuxannoo darberraa akka argaa jirrutti barataan viizaa hin argatu taanaan barnoota biyya alaaf maallaqa ramadameef dhabaa jedhaniiru. Dhimmi biraa barattoota biyyoota addunyaarraa gara United States dhufanii barachuuf carraa argataniif barbaachisaa ta'e akkaataatti barnoonni kennamuuf jirudha. Yoo yuunivarsiitiiwwan barnoota gama marsariitii yookaan online kennu ta'e barattoonni Ameerikaa seenuuf viizaan argatan. Kun murtii immigireeshinii United States ta'uun beekameera. Yuunivarsiitiiwwan United States semestara duraaf sagantaa barnootaa qaban gama marsariitiitti yookaan online gaggeessu taanaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa barattootaaf viizaan kennu. Kanneen daangaa United States eeganis barattoota akkasii akka gara United States seenaniif eeyyaman kennan. Jaarmayaa sadarkaa addunyaatti barnoota irratti hojjetu naafsaa jedhamurraa Joan Hartman akka jedhanitti. Before the student applies for a visa, they are issued what's called a Form I-20 from the Barattoonni viizaaf iyyata galfachuu dura unka yookaan foormii mana barnootaa
I-20 jedhamu guutuu qabu. Unka kana ega guutanii booda Embassy United States deemuun viizaa fiyyatu. San booda lafti barnootaaf deeman barattoonni qaamaan daree keessatti argamuu barbaachisa moo gama marsariitii yookaan onlaayiniin barachuu danda'u isa jedhu adda baafatu. Murtiin kun barattoota ammayyuu viizaa of harkaa qabaniif iyyuu danqaa ta'ee jira. Yoo yuunivarsiitiiwwan isaanii barnoota guutummaatti gama marsariitii yookaan onlaayin kennuuf jiru ta'e United States keessaa ba'uu qabu. Yuunivarsiitiin Harvardiif Instituutiin Teeknooloojii kan Massachusetts seera haaraa bulchiinsi Tiraamp fide kanarratti mana murtii federaalaa Booston jirutti himannaa galfatanii jiru. Barattoonnis mooraa yuunivarsiitii keessa turanii barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuun caalaatti bu'a qabeessaa jedhu. Time difference affects studying a lot because classes start in the morning. Garaagarummaa sa'aatii kan United Statesiif biyyooti kabiroo gidduu jiru miidhaa guddaa qaba. Sababiinsaas barumsi hangi tokko ganama kaan immoo galgala jalqaba. Moskoo keessatti yeroon sun walakkeessa halkanii yookaan walakkeessa halkanii booda sa'aatii 2 addaddummaa qaba. Kun anaaf mijataa miti jetteetti. Gama kaaniin Oleksin akka jedhutti залишається позашкільне життя. jireenyi mooraa yuunivarsiitiiwwan keessaa ilaalcha keessa galuu qaban. Kun barnootaaf akkaan barbaachisaadha. Profeesara tokko qaamaan dhaqee haasofsiisuu yoon barbaade yoo mooraa yuunivarsiitii keessa jira ta'e yeroo hundumaa gochuu nan danda'a jedheera. Jo'aan Hartman waldaa barnoota sadarkaa addunyaa naafsaarraa akka jedhanitti If you are waiting and you have the option to do online education, obsitee barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuuf carraa qabdan kana hojiirra oolchuun immoo rakkoo sitti uumuu hin dandeessa taanaan kana gochuu qabduu jedheen jajjabeessa. Sana booda yuunivarsiitiiwwan ni banamu taanaan Ameerikaa dhuftanii barachuuf akkasumas muuxannoo argachuuf carraa qabduu jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan akka jedhanitti barattoota biyyoota addunyaa adda addaa irraa dhufan lakkoofsaan hanga waggaa darbee ga'an arguu fedhu. Gama kaaniin immoo kun ta'uu baannaan barnoonni gama marsariitiin kennamu ka biyya ofii isaanii keessa taa'anii hordofan akkuma sadaree seenanii baratan sanaa tokko ta'uu hubachiisu. Yuunivarsiitii San Diego keessatti daayireektara barattoota addunyaa akka ta'an Dooradoon akka jedhanitti. So that way, if it's offered synchronously, then students can, of course, log in at the... United States keessaa kallattiin yeroo kennamu hordofuu yookaan waraabanii yeroo isaanii mijatutti dhaggeeffachuu danda'u. Haala kanaan itti hirmaatanii barachuu danda'u. Lafti itti marii gaggeessan ni jira. Kanaaf miseensi faakaltii kallattiidhaan marii gaggeessuu mannaa gaaffis ta'e yaada jiru maxxansa. San booda barattoonni akka deebii kennan jajjabeessaa yookaan gaafata. Barattoonnis deebii kennuu jedhaniiru. Waggaa waggaan United States barattoota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufan kanneen miliyoona 1 ta'an simatti. Isaan akkasii kun yeroo darban keessa diinagdee Ameerikaaf hanga doolaara miliyoona 41 ta'u gumaachanii jiru. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Hojjettooti VOA Afaan Oromoo vaayirasii koronaa kanaaf jenneetiin namu manneen keen Washington DC, Virgiiniyaa fi Meerilaand jiru hojjechuu jira. Egaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti mootummaan waan qoradhee argi jedhee fi waan suni wal qabatee argi jedhe biyyatti muu jira. Tan irratti itti gaafatamtuu waajjira abbaa alangaa addaa mootummaa Itoophiyaa adde Adaanech Abeebee dubbifneetiin akka tokko irraa halee sanitti himne waan hafe ardhaaf bulfan nama dubbise. Amma sajjechaadhuma kana wajjin wal qabatee adde Adaanech gaaffiin koo lammataa qaamota 3 maqaa dhaaman keessaa tokko Onek Shanee ka jedhu. Onek Shanee eenyu? Addi bilisummaa Oromoo ka boordi filannoo irraa beekannaa argatee Finfinnee jiru jira. Gama biraatiin immoo waraana bilisummaa Oromoo ka bosona hidhatee socho'u jira. Kamiin jechuu keessan eenyu Onek Shanee? Egaa qorannaan keenya adeemsarra akka jiru laalkeessa galchine haasofne gaarii natti fakkaata. Kan bilbila Haacaaluu irraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechatti erge sun ani waaboo zoonii lixaatii jedha.
bifa adda addaatiin immoo mootummaa wajjin kallattiidhaan waraan baneetoo gareen gara lixaatiin kallattiidhaan badii adda addaa keessatti hirmaataa jiru eenyu akka ta'e addunyaadhaaf waan haaraa natti fakkaatu hunduu beekna. Malee kan isa boordii filannootti galmaa'e kana jechuu keenya miti. Kan irraa kaaneetoo abalu jechuu dandeenyu waan hammi ragaa keenya nu agarsiisedha. Ragaa keenya irratti akeekkachiis ergame abbummaasaa sirriitti addaan baasee ani waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii lixaati jedhee bilbilasaa maqaa teelegiraamsaa maqaa feesbuuk irratti hin fayyadamu maqaa ittiin waamamu kana hunda isa godheeti. Kanarratti kun teeknooloojiin sirriitti addaan baase akka ergame hin beekama bilbila kam ergame hin beekama sa'aatii meeqatti akka argame hin beekama waan har'a tasa dhufe osoo hin taane mucaan akeekkachiisa kana odoo beekuudha kan socho'aa ture Hacaaluun jechuu kooti. Ajjeefamuu Hacaaluutii booda mormiif walitti bu'insa uumameen haleellaan saba tokko irratti xiyyeeffate geggeessameera jedhamee hoogganoota mootummaatiin miidiyaa irratti himamee ture. Aangoonni kabiroon fakkeenyaaf kan akka bulchaa godinaa Arsii Lixaa obbo Jamaal Aliyyuu fa'aa garuu haleellaan sun saba tokkotti ka xiyyeeffatetu hin taane lammiiwwan saboota adda addaa ka keessatti miidhaman jechuudhaan VOA'tti dubbatanii turani. Kana malees Koomishinni Poolisii Federaalaa lakkoofsa namoota jeequmsaa tibbanaatiin lubbuun isaanii dabree ennaa ibsetti walumaa galatti namoonni du'an 167 jedhee yeroo eenyummaa isaanii sabummaa isaaniitiin ibsummoo Sidaamaarraa 1, Gaamoorraa 2, Amaararraa 46, Oromoorraa 114, Guraageerraa 1 kan hin beekamne 3 jedhee jira. Kana waajjirri keessan akkamitti ilaala? Jalqaba irratti kan laaluu qabnu seerri kabajamuu qaba. Namni du'uun qabu, badiin baduun qabu. Eenyuyyuu haa ta'u, saba kamiyyuu haa ta'u, nama akka hin duune gochuu danda'uu qabna. Jeequmsa dhaabbachuu qabaadha. Haa ta'u immoo namoonni fedhii siyaasa adda addaa qaban akka waan bifa addaatiin saba tokko irratti ajjechaan addaa gaggeeffametti ibsaa waan turaniif hooggantoonni poolisii sabaan adda baasuu qorachuu keessa akka galan nan beeka. Saba hundarraayyuu namni miidhameera. Waa'ee lakkoofsaa kaasnee lakkoofsaan eenyutu caalmatti saba keessa miidhame kan jennu taanaan immoo ragaan keenya kan agarsiisu Oromoodha. Ammaan dura yeroo adda addaatti Itoophiyaa keessatti ajjechaan duguuginsa sanyii uumamuu mala mallattooleen kan agarsiisan ni jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsan ni turan. Miidiyaa hawaasummaa irratti dhaamsawwan dabarsaman akka okkaraa kanaa kakaasanillee komatu qaamonni kana dubbatan. Mallattooleen akkasii mul'atan yoo ta'e haala ifa ta'een tarkaanfileen mootummaan agammaatti fudhate jira. Dubbiin maalinni biyya kana keessatti wanti rakkoon siyaasaa tureera. Rakkoon siyaasaa bara dheeraa hundee gadi fageeffate kun furamuutu sarara jiraata jedhamee qaamni adda addaa akka qabsoo keessatti bifa siyaasaatiin socho'aa jiru hunduu ni beeka. Gaaffiin deebine jedhamu keessaa tokko dimokiraasiidha. Kanaafuu gaaffii dimokiraasii deebisuudhaaf loonni wareegamaniiru. Ammas taanaan dimokiraasii biyyattii kana keessatti haalaan ishee akalamne. Kanaafuu mee walaa dandeenyu waan asiifachi mul'atu hundi hordofnee akkaataa isaaniin hidhaadhaan yookaan immoo mirga daangaa sanaan darbiin jedhannee ittisuudhaan deemne bakkuma durii sanitti deebi'a. Walaa dandeenyu dimokiraasiin kunis haashaa kalamuu hirmaannaan haa bal'atu mariiwwan jedhamu keessa anis tureera nan beeka. Haa ta'u malee kallattiisaa gadhiisaa dhufeera namni hidhaadhaan bal'inaan ba'uun dhaabbileen hidhannoodhaanis qabsaa'aa turan yookaan immoo maqaan shororkeessummaa kennameef adda addaa miidiyaaleen hedduu ugguramanii turan akka banaman gochuu gaazexeessonni akka gadhiifaman gochuun murtiin kun murtaa'aa gumaacha biyyattii keessatti inni fide hin jira. Gara biraatiin qaawwa amma akka chaaleenjii keessa darbaa jirru kun akka dhufummoo mataa isaatiin hammi ta'e as keessatti gumaacha jira jechuudha. Kanaaf warri aangoonis harkaa bahee adeemsa qabsoo keessa dabarretti ragaan mana kana jira waan ta'eef nu harka jira waan ta'eef ishii adda addaa xaxanii carraawwan asiifachii dimokiraasii bal'isnu jedhamee murtaa'e san kaan burjaajessuudhaan kaan bifa adda addaatiin akka dabarru nu saaxileeraa kan jedhuun qaba. Namoota lammiiwwan Oromoo hin ta'in Oromiyaa keessa jiraatanii fi wabiin hin jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsanillee jiru. Agam wabiin jireenyaa jira. Kanaan gam beekutti Oromiyaa keessa sabni hin jiru. Sabni biyya kanaa Oromiyaa keessa hedduu jira. Walajjiin jiraatu. Walajjiin jiraachaaf turanii har'as hin jiru. Mee jeequmsuma amma ta'e kana irraa haa
saboonni miidhaman lakkoofsan ati duratti addaan baasetoo kan tuqaa turte sanaadha. Maal jechuudha? Hin jiru wabiin hin jedhamu ta'e Oromoon tokko doon miidhamin bifa addaatiin saba biraa miidhuudhaaf wanti deemame odoo ta'e akkas jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee sabaaf saba walitti buusuudhaaf uummanni kana ofitti fudhateetoo akka walitti gaarreeffatee wal nyaatu gochuudhaaf immoo adeemsi hin deemamne hin jiru, baay'ee deemamee jira. Kaan ibsuudhaan, kaan seeraan to'achuudhaan uummanni beekee dammaqee ofirraa akka ittisuu fi kanaaf mijaawaa akka hin taane gochuudhaan itti deemamaa ture. Kun dhugaa dubbachuudhaaf uummata kana biratti baay'ee waan galateeffatamuu qabudha. Odoo akka yaamichaati. Odoo qaamoleen siyaasaa adda addaa fi shiira adda addaa warri xaxan wanti isaan itti himan. Sabummaa qofaa miti amantaadhaan illee osoo hin hafne Oromoota wal nyaachisuudhaaf akkaataan itti deemaa turan. Hoo ilaallu uummanni kun galata guddaa qaba. Isaaf mijaa hin taane. Hammi ta'e immoo qaamoleen badiidhaaf deeman kun qaamni gurmeeffatanii fi tokkos immoo achuma keessatti miiraan odoo dubbiin qulqulleeffatee maaliif dubbiin kun kan ta'u kan jedhu kana mishinaan odoo ilaalin itti galuu isaatiin badiiwwan amma galmaan kana galmeessisaa dhufnee jirra. Haa ta'u immoo akka ta'ettu to'annee sadarkaa kana gahaa jirra. Yeroo ammaa hunda caalaa olaantummaa seeraa cimnee kabajnee fi kabachiisne malee qaamoleen kun akka of duuban deebine sirriitti ilaallee murteessinee akka waajjira keenyattis qaamolee seera kabachiisuttis sadarkaa sanitti jennuudhaan deemaa jirra jechuudha. Kabiraan komeen tajaajiltoota adda addaarraa dhiyaatu tarkaanfii seeraa fudhachuu irratti mootummaan iftoomina hin qabu, yakkamtoonni qabaman jedhamuu malee murtiin seeraa ifa ta'e fudhatamuun dhagaamee hin beeku, hojiin manneen murtiis dhibaa yookaan lafarra harkifataadha kanneen jedhu. Fakkeenyaaf ajjeechaa aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti geggeessame akkasumas immoo eegdonni obbo Jawaar Mohaammed akka kaasaman yaalamuurraa mormii ka'e irratti miidhaa dhaqqabee ilaalchisee tarkaanfileen fudhataman akkasumas immoo kanneen biroon ifa hin taane kanneen jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali? Adeemsi seeraa mana murtiitti deemee murtii dhumaa argateetoo namni shakkame yookaan himatame tokko murtii dafanii itti murteessuu waanuma sirriidha. Saffisuu qaba adeemsi mana murtii keenya. Kun sababii adda addaatiin hin ta'al tokko yakki dhoksaadhaan hojjetamee qulqullaa'eetoo hanga sadarkaa himannarra gahuutti wanti turu jira. Adeemsa murtii keessattis ragaa dhageessisuu irrattis ragaa yeroodhaan mana murtiitti dhiyeessuttis waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee dhimmoonni gurguddoo akka biyyaatti ka'an kun waxabajjii 16 wajjin wal qabatee murtiidhaaf bulee dubbiin akkuma beektu hoogganaan dhimma biyya keessaa duraanii obbo Getaachoo Asaffaa wajjin wal qabateetoo dhiyaachuu qaba jedhameetu mana murtiidhaan ajajni waan bahee tures sammuu qabanii dhiyeessuudhaaf adeemsa nagaatiin deemamee waan hin danda'amee fi saba keessa dhokachuun waan dhufeef yookaan immoo dhaaba hawaasa jalaa dhokachuun waan dhufeef nama tokko qabuudhaaf jecha uummata wajjin lola yookaan immoo waraana biraa keessa galuun hin barbaachisu kan jedhurraa akka ga'amu abbaan alangaa falmeetoo amma gara murtiitti dhufee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtii isaa hin dhageenye jedheen yaada. Namoonni 5 to'annaa jala waan turaniif. Waxabajjii 15 yoo ilaalle battalumatti murtii kennuu fi akkama qabu irratti akka amma dhimma Haacaaluu fa'aa wajjin wal qabatee itti deemnee nuu milkaa'e kanatti akkamtoota to'annaa jala oolchuudhaaf milkoofneyyuu dubbiin gartuu qabaa kun beektuu gara fonqolcha mootummaa itti deemee hooggantoonni mataa isaanii kan qoqqoodaman ture yeroo sanatti. Kanaafuu namichi kallattiidhaan Jeneraal Sa'aarafaa rukkutes ji'oota muraasaaf of hin beekuuf wallaalee mana yaalaa ture. Innis ergattoo yaa'ee amma ragaan abbaa alangaa dhagaamee dhumeera jira. Ragaa kanaan booda balleessadha moo balleessaa miti kan jedhu manni murtii erga murteesseen booda kan itti fufu ta'a. Kana booda hin saffisa. Koronaanis gadduutti dhufee ji'oottan darban kana fudhateera. Kan amma of harkaa qabnu kana dhoksaadhaan Haacaaluun kana ajjeeffame. Waan dhoksaadhaan dukkana keessatti hojjetame kana guyyaa 7 tokko hin caalletti addaan baasnee irra geenyee sa'aatii 48 odoon darbini kan mana murtiitti dhiyeessine beellama isaaniitiin amma dhiyeessaatti deemaa jirra. Due process of law kan jennu adeemsa seeraa kan jennu kana hordofeeti dafee murtiin kennamuu qaba kan jedhamu malee adeemsi irraa utaallu tokko hin jiraatu jechuudha.
Ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaatii booda hoogganoota KFO'f ABO dabalatee hoogganoonni dhaaboota mormitootaa hedduutu qabamee jira. Tokkoffaa hoogganoonni kun ajjechaa kanatti waan isaaniidhu jira. Lammaffaa immoo abukaatooleef maatiileen isaanii akka namoota hidhaman kana arguu dhorkaman dubbataa jiru. Kun maaliif ta'a? Kun seera sadarkaa addunyaatiin illee ta'e seera biyyattii wajjin wal simataa? Tokkoffaa namni tibbana hidhame hundumaa nam beeka hoggaan jedhu dhimma isaanii jechuukooti. Namni hokora keessatti hin hirmaatin yookaan immoo isa hin mijeessin yookaan eeruun hirmaachuu isaa irratti dhufeetoo shakkuudhaaf dahaadha odoon jedhamin gara mana hidhaatti galee hin jiru. Dhallee homaa keessa hin qabu jedhamee yaadame hokora keessatti hirmaachuudhaaf fedhii addaan qabu yoo jedhame tasasaa ta'u naannoo hokoraa san keessatti badii san keessatti qabameera jechuudha. Yeroo sanatti to'achuun keenya sirriidha. Kan qulqullaa'oo jiraate ammas taanaa ragaa irratti hundoofne qulqulleessinee adeemsa seeratiin kan gallakkeeffamuu ta'a. Warra ragaa irratti qabnu immoo adeemsa seeratiin mana murtiitti dhiyeessinee balleessadha jennee murteessisuun dirqama keenyadha. Abbaan immoo ani hin hirmaanne ragaanan qaba jedhee ofirraa ittisee of qulqulluu godheetoo mana murtii biratti injifachuun adeemsa seeratii hin danda'a. Adeemsa kanaan egaa hangana ni beekutti hangan ragaa qabutti sinqiin dhiyaachaa fi ture maatiin fideet nyaata kennaa fi ture uffata fidaa fi turanii akkasumas dhaabbanni mirga namoomaa akka dhaqeetti akka takkaan irra deemee daawwatu godhamee jira komishiiniin mirga namoomaa biyyatti. Kallattiidhaan akkuma isaan qabamanii miti malee abukaatoonis akka isaan daawwachuu danda'u hayyamameera. Haa ta'u immoo labsii yeroo hatattamaa koronaa jecha baasne kanarratti namni nama shakkamee hidhame kan to'annaa jala jiru tokko kallattiidhaan akka hin argamne labsiidhaan dhoowwe paarlaamaan biyyattii kun isaaniif jecha taasifamne dursee biyyattiin vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf labsii baafatteedha jechuudha. Oduma kunuu jiru immoo of eeggannoon sun taasifame akka isaan nyaata maatiirraa fudhachuu danda'an maatiin geessuuf jechuudha. Abukaatoonis sagantaa beekame akka isaan daawwachuu gaafachuu danda'u haalli mijaa'ee jira. Hangammaas kan taasifamee jira hunda isaanii bira ga'uu fi ga'uu dhabuu kan qulqulleeffadhu akkuma jirutti ta'e. Haala gidduu kana uumame keessa qooda qabu kanneen jedhaman dhaabbatoota miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa irratti mootummaan qorannaa akka geggeessaa jiru ibsamee jira. Gaazexeessota OMN dabalatee gaazexeessonni tokko tokko akka qabamanillee dubbatamaa jira. Tajaajilli intarneetis guutummaa biyyattii keessatti addaan citee jira. Seera eegsisuuf tarkaanfileen fudhataman kun gama biraatiin mirga pireesiin mirga yaadoo fi walabummaan ibsachuu irratti dhiibbaa gochuu mala yaaddoo jedhutu jira. Akka kun hin taaneef of eeggannaan fudhatame maaltu jira? Meenaa ibsaa. Yeroo mirga tokko kabajuudhaaf jennu mirgi kabajnu sun mirga kan biraa kan bal'isu ta'uun qabu nageenya biyyattii irratti balaa fiduudhaaf waan gumaachuu ta'ee jennaan hin daanga'a. Mirgi daanga'uu hin dandeenye mirga muraasa. Mirgoonni dimokiraasii akka haalatti bu'uura irraa osoo hin taane yeroodhaaf daanga'uu hin danda'u. Warri amma dhaabbilee miidiyaa kana keessatti hojjetan fi miidiyoota kana yakka hojjetaniiru jenne shakkuudhaaf ragaa gahaa of harkaa waan qabnuuf sababii saniin namni hin gaafatamne hin jiru. Miidiyaa ta'uu, qaama raawwachiiftuu kan biraa ta'uu, ministeeraa ta'uu, dhaabbilee siyaasaa ta'uu namni seera cabse yookaan qaamni seera cabse hin gaafatama. Seeraa olitti buluu waan hin dandeenye. Gara intarneetiitiin immoo uummata wal nyaachisuudhaaf biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf baay'eetti tajaajilamu. Ragaa soba badii biyya biraafaatti ka'e sabarratti akka ta'u saba kanatu kana godhe jedhaniitu akkasitti baay'ee ittiin ololama waan ta'eef yeroodhaaf nageenya biyyattii tasgabbeessuudhaaf to'annee cufamuunsaa gumaachee jira nageenya buusuudhaaf. Nageenyatu caalaa dursiin kennamaaf. Deebi'anii banamu immoo carraa maaliitu jira dhaabbatoota miidiyaa kanaaf? Isa mana murtiitu murteessaa nuti akka abbaa alangaatti ni himanna ragaa keenyan dhiyeessina. Maaltu adabamaa yookaan immoo bilisa jedhamu balleessaa miti immoo balleessaadha jedhama ani murteessuu hin danda'u. Mana murtiitu murteessa. Hooggantuu waajjira abbaa alangaa muummichaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee ibsa bal'aa nuuf kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Ulfaadhaa galatoomaas. Tarratanum taboriitii walitti dachaana. Ansora ala keeti nagaa jenne nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.